jechuun akkasi. Oromummaa jechuun akkuma adeemsaa fi tarsimoo haleessa irra deemaa turre yoo yaadattan hoggaa namni keenya tokko asin miidhame yoo gartee karaa gartee shaggar kana riiferii barreessaniif achi Oromoon achi jirtan dirmadhaa fi ja'amee dirmatanii fi nama keenya miidhamaa wal'aannachaa turuun keenya ni yaadatamaa jechuudha. Oromummaa jechuun akkasii jechuudha. Oromummaa jechuun akka ijaati. Ija tana yoo si dhaawan ija tanaaf booya. Oromummaa jechuun akka gartee qaama miira hankeetii miira qaama keetii shanan kana jechuudha si galate yoo funyaan kana keessadhaan ijituun odoon jaalatiin boochii jechuudha. Oromummaa jechuun akkasii garuu Oromummaan amma hoo Oromummaan tun waan jirtu ni fakkaatti yoo jenne silaa yoo dhalootaati yoo gartee dhalootaati ni jirti dhugaadha. Hundinuu Oromoon kutaa 11 gubbaa jirtu martinuu obboleeyyan. Garuu obboleeyyan kun walirra laafaadhaa fi jabaa qabaa jechuudha. Oromoon waan jettu Oromoon tuni waan jettu hangafa doomee quxxusuu dhaalaa jetti. Hangafni gisee ischoppi fee quxxusuu hariifaatu dhaalaa jetti. Kanaafuu sheer godhaadhaa hundi keessanuu hotte duudaan as keessa jirtan ta akka aama qallootillee sheer godhii isiniifin kakannaa jechuudha gaama waan hojii teessan hundaa'uu si galeeti. Kanaafuu Oromummaan akka ishiin itti jabaachuu dandeessu yoo gartee tokko taa'ee tokko qabsaa'e Oromummaan gufachaa deemti hadhaa wal jidduutti dhufaa deemti yeroo gartee obboleessi kan kee tokko achi hotte duudhaadhaan madaahee ciisu ati gubbaan tarkaanfattee mana nyaataa seentee nyaachuun hotte duudaa si gootii jechuudha. Kanaafuu Oromummaa tana haa jabeessinu akkamitti jabeessina uummanni fakkeenyaaf ammaan tana karaa baha Oromiyaa jiru uummanni Harargeedhaa kun maaliif lolaa jira? Uummanni Harargeedhaa kun kaleessa sababa maaliiti Somaaliyaa keessaa biyya nagaan keessatti taajiree keessatti ilmaan horee keessatti qabeenya horatee jiraatu keessaa sababa maaliif fottoquu mudate? Sababni gartee obboleeyyan keenya hadaangaa gubbaa jiran wallos tahii ilaa hanqa sawweenat tahii cinaaksan tahii wanni isaan araraafama hanganan je'amne mudatanii aarsaa hanganan je'amne kafalaniif maali yoo jenne lafa handhuura teenya Finfinneedha. Osoo uummanni sun takkaa Finfinnee dhaqee soogiddarraa bitatee hin beekne akka dhageenyetti obboleeyyan keenya ilmaan tuulamaatii gubbaa qubataa lafa san obboleeyyan keenya haadha tuulamaa gubbaa boochisanii intala tuulamaa gubbarratti gudeedanii dargaggeessa tuulamaa achi gubbatti sartoo bal'aa fi incatfalaa godhanii jechuudha dhageenye jechuudhaan gartee gabbahanii falmatanii mootummaan TPLF fi abdii illee nama jedhamu itti jirtee jechuudha araraafama guddaa hanganan jedhamne nurratti gaggeessaa turanii jechuudha. Kana hundaa'u minciin siidhaa maali? Bu'uurri sii maali? Maaster pilaanii jechuudha. Maaster pilaaniin kun lafa gartee odoo Oromiyaa gubbarratti jiru walaakiin isteeta kami kutaa kami yoonne kutaa obboleeyyan keenya ilmaan tuulamaati jechuudha. Har'oo ilmaan tuulamaa kun hafuura fudhatanii jiranii. Hafuurri isaan fudhatanii jiru hottee duudaan isaan keessaa dhalattee wayii mata qabna jettee hangullaa yaatu biyya san bulchitulleen tagartee ilmaan maatii irraa dhalatan osoo hin ta'in jechuudha. Uummata nafxanyaadhaa kanaan gabroomeetuma sammuun isaatuun duuda baddeedha waan taateef diinuma gammachiisuu akkamitti gartee akkamittiin diina kana gammachiisuu dhiisee if jala gallaalee kaleessa maal ture sabni kiyya kun kaleessa akkanuma Finfinnee tana keessa gartee harree gubbatti cidii fe'eetuma fooqii tanaaf gubbatti ollaaleetuma gaaf tokko kan koottaata jechaatuma deemaa ture gaafni sun dhufee jira. Ummata keenya kana asuma agartee sartoo bal'aa godhaniituma kaan gibbii nafxanyaa eegaa waardiyaa tahee jechuudha. Kaan makiinaa nafxanyaa dhiqaa haati Oromoodhaa haadha nafxanyaatiif biddeena buusaa turte. Har'aan tana garuu
gaaf san gartee carraa dhabeessaa tokkos nu godhe. Sigileeti. Ilma gaarii qabaachuurra carraa gaarii qabaachuu wayeetti Oromooni arra uummanni kiyya katuu lamaa kun carraa bareedaadha qaba. Anaa gubbaa jiraa fi mee at least ammallee uummanni kiyya kun ka'aatuma jira. Maaliif yeroo tiyya tana keessa kaa yeroo tiyya tana namni kun ni du'a. Odoon hin duune waan gaarii takka saba kiyya kanaa dalagee haa bu'uu wanni ja'amtu. Hotte duudaa gartee shawaa keessaan dhalatte akka taayee danda'a akka shimallis faa akka namticha goommaa jettaniin kana taakkalee goommaa isaan kana keessa wani nama haaseetu waan hin jirreefi ummanni keenya gartee kara bahaa kana nafxanyaan nurra jira malee gartee Oromoon biyya qabatte hin jirtuu jechuudhaan Oromummaa isaanii calaqqisaa jiran jechuudha. Yeroo tana feevara isinii godhaa jiran lafa teessantu isinirraa fuudhamaa jira. Sirna kaleessa akka malee isin godhe sirna isin doomse sirna Oromummaa ifirraa hayxanii hanqa maqaa biraatiin if yaamtan isin godheetu isinitti as deemutti jira. Haa waliin dura dhaabbannaa jechuudhaan ummanni kun ummanni kaleessa qabsoo Oromoodhaa dhoose madaabara ableen baqayse. Ummanni Harargee jedhamu ammallee akka gabbeetti ol hin dachaane jechuudha. Kana gaa ustanii teessanii itti eegdanii tuni Oromummaadha. Mee ta'a aangootii fi kana dhiisa ta'a amantiitillee dhiisa. Ta'a amantiitillee dhiisa yoo amantiidhaa uummata Oromootiif guyyaan wareegamtoota guyyaan sabbootonni ilmaan Oromoodhaa namni 11 gartee Somaaliyaa keessatti wareegame yoo amantiiti gayaadha ilmaan Oromootiif. Maaliif obboleeyyan keenya ka kiristaanaa hin fixxan nu waliin fixxan jechuudhaan gartee amantii achi keessee Oromoon Islaamaa Oromummaa qabattee wareega hanganan ja'amne kafaluun ifaa jechuudha. Kanaaf gayaadha jeetii yaada gartee sun. Amma gaa duuba mee tawaa'ee siyaasaadhaatti dhiisaa ta'a amantiillee itti dhiisaadha. Yeroo obboleeyyan keessan akkanatti Harargee keessatti ajjeefamaa jiru. Araraafamaa jiru dubartii gudeedaa jiran Oromummaa wanni jedhamu takka isinitti hin dhagahamu. Yeroo shamarran keessan ilmaan Oromoodhaa gudeedan Oromoon Jimmaa, Oromoon Shawaa, Oromoon Iluudhaa, Oromoon Booranaa, Oromoon Gujii, Oromoon Walloo isinitti hin dhagahamu. Maaliif wajjin hin kaane kaleessa akkamitti wayyaanee harka marachiifnee biyya isaanii galchine hin yaaddanii. Hayyee wayin isin hima laaftutti ummanni Harargeedhaa kuni ni moohata. Dhugaan isinitti himane ummata tooftaa beeku ummata rasaasallee beeku. Nuti ummanni Harargeedhaa du'aa keenya kophee irraa baafachaati nam lamaan awwaallee qabsaawaa turre. Dhugaan isinitti himaayi Oromummaadhaaf malee gandummaadhaaf hin qabsoo inni takka. Waan ammatti jiru tana keessumaa baana waan takkatti keessumaa achi bahu teenya takka garuu taniidhaan sodaadhu. Wanni afaan namaa kana keessaa baya qilleensa kana gubbaa teessu beekadhaa zalaalam jiraatti. Hanqa namni duniyaa kana gubbaa jiraatu numa jiraatti beeka. Hamtuun gartee toltuu taatu hamtuu taatu wanni si afaanii bahu numa jiraatti. Haga ilmi namaa kun duniyaa kana gubbaa jiru. Waan nuti ammaan tana haasofnu kana dhaloonni duubaan dhufu laaleeti barakam ummata kanarratti wanni kanaa dalagamte barakam gartee ummata kanarratti wanni tun dalagamtee huyyoo taa'eetti ilaale jechuudhaan dhaloonni nu boodaan dhufu hijaa walitti guuraa deema. Waan san hanqisuudhaaf waliin kaanee mootummaa nafxanyaa kana ifirraa huffisuudha qabna. Maaliif waan kan isin hin jabeeytanii? Otoo zamana dheeraan lakkaawwanne yeroon gabaabduun takka dhufuudhaa jiraatti. Amma yeroon gartee Harargee fi Arsiin tun hafuura fudhattee diinni kurkummiidhaan qeete sanitti mataa gubbaa qaf isin godhuutu dhufuudhaa jiraata. Gaafa san ummata gartee ammaan tana kotte duudaan teessan gartee Arsii fi Harargeen Islaamaa
terroristiidha lafa nurraa fudhachuu yaati tanaaf shawaa jibbiti jedhanii qottee duudaan isin keessaan dhalatte isinitti himaa jirtu tana fudhattanii ummata keessaan akkanatti dhumaa jiru kana hoggaa irratti eeydan ummanni isin arraan tanaaf jibbitan lafa teenya nurraa fudhachuu deema jettanii jibbitan kun dhumaa jira ummanni isin islaama jettanii nuti kiristaanaan gartee amaaraa wajjin kiristaanummaadhaan jiraachuu wayya waliin ummata kana jettanii ummata isinii dhiige kana teessanii itti ilaaltan kana gaafa ummanni kun hafuura fudhatee isin kurkummiidhaan diinni naatin nazik balji'ee kurkummiin gaafa qabu isin godheetu dhufuu jiraata gaafa san akkamitti obboleeyyan keessan kanaan nuu dirmadhaa jechuudha jiraattan yaadadhaa bara dheengaddaa waan ta'e bara dheengaddaa bara Oromoo hundaaf ifaa ture bara Oromoo hundaaf ifaa garuu Wallaggaaf dukkana xayyaaratti kaasanii shiftaa jira jedhanii ummata keenya achitti daaraa godhan ummata Wallaggaa Oromoon takka tatti gabbaatee nama keenya kaatichi fixu jirtu sun nama atichi fixu jirtu santu gartee aangoo tana gubbaa si baase jee namni Wallaggaaf afaan ta'e tokkolleen hin jiru asuma gubbaa dubbatu turre hin jiru tokkolleen Wallaggaa maa gabbaatee Harargee fi Arsii tanaaf sagaleen taane diinni kun gartee irrachaa deema humni diinaatun irrachaa deemti yoo gamanaa fi gamanaa qabne diinni kun laaffataa deemaa maaliif Wallagga lafaan kaane yoo jennee ammaan tana gaafanne Wallagga tana yaa bu'aan ifiifuu madaan bara dheengaddaa hotte duudaan narraan geessifte nan qoorre gaafa sangaa akka Oromoon kutaa kudhaniitun agartutti diinni kun gartee lafarraa naxaagaa ture namni naa dirmate hin jiru anis tanaafuu carraan kiyya arraan tana carraan qaba lakki an Harargee fi Arsiidhaaf hin dirmadhu yoo kanuun jedhan taate afaan kamiin deebisaa afaan kamiin waa gaafachuu dandeessa cal jetti moo cal hin jenne cal jette jechuudha afaan arraan tana Wallaggaan gabbahiti ummata Harargeetii fi ummata Arsiidhaa hadhumu kana obboleeyyan keetii gabbayi sagalee tahii fi jennee Wallaggatti hin gaafannu hin qabnu yoo ati akkas jettee gaafattes dhugaadha Arsii fi Harargeen obboleeyyan kiyya humnan ittiin gargaaruun qabu isaan illeen obboleeyyanuma kiyya isaan obboleeyyanin na beekanii arra gargaarsan irra gaafatanii kaleessa gaafa akkasitti diinni hafxanyumti arra jiru kun xayyaara nakkaasee neetworkii dhaamsee daaraa na godhu san obboleeyyan kiyya kun eessa turanii janii yoo si gaafatan deebisaan hin jiru jechuudha hayyeta Wallaggaa akkas taate Wallagga tanaaf kaatee sagaleen taane yoo jenne arra Harargee fi gartee Arsiitu dhiigaa jira Oromummaadhaa jecha amantii jechaa miti ummata beekadhaa waan takka taniin isinii himuutu jira dhibbaan dhibbatti ummata Harargeetii fi ummata Baalee kana biratti amantiin Islaamaa tuni fardiidhaa miti Oromummaatu fardiidha eenyummaatu fardiidha dhugaan isitti himan isin birattis gartee amantiin isin qabdan tun amantii feetan hordofaa fardiin ta'in Oromummaan fardii haa taatu yoo Oromummaadhaan ol kaanee nyaapha kana ofirraa kaafnee mootummaa Oromoodhaa kanuu ta'u tokko yoo gad dhaabbanne namuutu amantii afaan fiitiin lallabata afaan fiitiin waaqa kadhata amantiin addunyaa gubbaa jirtuun amantii alaabaa qabduu miti garuu amantiin Itoophiyaadhaa tun alaabaa qabdi orongaadee biicaa qayyii maarreessan amantii san jalatti isin kaayaniiti alaabaa tanaan wareega hangana hin jedhamne isin kafalchiisaa turan kalees dhaabaa Oromummaan akkanaa miti kuni khasaaratti ci'aa jirtanii ni dhufa mootummaan kotti duudaa hamma jiru kun divide nu godhee addaan nu hiree daaraa nu godhuudhaa jiraata Wallagga jilba cabsee kaa'e Harargee fi Arsiitti jira gaafa jira kana laaffise as deebi'eet naannoo Finfinnee kana hunda keessatti kana qabee isin shukkuumuu jiraata yoo arraan tanan dammaqii yaa ummata dhugaan isinitti himan isinii fi waywaata jira malee ani nuti barhumaan taanu
nuti waa ta'e isinitti fakkaatin yoo lafti teessan tun qabatamte namni baadiyyaan hin cabu jira keenya namni magaalaadhaan caba gaafa magaalaa Finfinnee tana hanqa gartee gaafa TPLF fi hanqa wayyaadhaa harrellee achi keessa numa ooftan cidii raffeetanii garuu sirni amma dhufu kun sirna harreedhaa wajjin akka atiin seenne si dhoowwu aboo ishii harree tanachi dhiisitin anseenee waa bitadhe hottellee kasii hayyamuu miti. Sirna wayyaanee kadabreetu sirna kanarra wayyaa qaba. Ummata keenya obboleeyyan ilmaan keenya obboleeyyan keenya ilmaan tuulamaa ol ka'aa waan kotte duudaan isin keessaan dhalatte isinitti himtu tana hin dhagahina isinii fi Oromoodha duuddaa garaa godhuudhaa jiraat hanqa gartee dur Oromiyaa tana keessa yaatanii gartee waa daddalayddanilleedha dhabuu jiraattan. Dhugaan isinitti himan dhabuuf jiraattan. Beekaa akkanatti ummata keenya fixaa jiru kun nama nu fakkaatu beekaa nama nuti ilmaan tuulamaatiif hin jedhu beekaa akkana nama keenya fixaa jiru kun irra deebi'eetiin isitti hima dhiyoon tanillee isinitti hime sababa leencoo lataadhaa 91 Oromoodha gurgurate jaamee fi Oromoo tana keessa parsantii hanqa tokko ummanni Wallaggaa kun effekti ta'e maqaan badaa ture. Garuu taleencootii fi tammaatu wal dhabdii tana quba qabaadha. Ammaan tana isin joolleen teenya ilmaan shawaadhaa akka jirtanitti aangoo gubbaadha jirtan. Aangoon tun waan zalaalam isin gubbaa teessu isinitti hin fakkaatin. Gabbuutanii ganaa ammas harree oofuudhaa jiraattan. Oromoodhaa wajjiin xilaata taatanii. Wanni ammaan tana Harargee fi Arsii deemaa jirtun isinii fi ummata Harargee fi Arsii kana pooyizana tokko isin jidduu gaddarbanii summii isin jidduu gaddarbanii akka waliif hin dirmanne isin godhanii lafarraa isin xaraguu deeman. Dhugaan isinitti himan. Lafa isin irra jirtan tanaatutu lafa akka malee barbaachisootii bara. Barbaachis very important landidha wanni isin irratti teessan sun. Ummata dadhabaa lafa bareedduu gubbaa taa'utti jiru kana akkamitti irraa kaafna jedhee diinni yoo ummata kana irraa kaafne eenyu butamee quuqamee butamee lola jechuudhaan gartechi ilaalaniiti Arsii fi Harargee ta'uu arganii duularra godhaa jiran. Yoo isin waan kana kakaatanii ifirraan lolle taate qooshaa hodduudhaan daakuun keessan ifa galaa jechuudha. Kanaafuu gabbahaa Oromummaa tana calaqqisiisa. Kana gubbaan ammas waan takka taniin isinii dhaamuu barbaadu. Warri gartee ani Oromoodha. Oromoo du'utti jira je'ee mataan isaa yaadu yoo jiraattan gabbaha nama keessanitti sagalee taha ummata keenyaaf sagalee haa taanu ja'ati gabbaya. Ummanni kuni kireedita isin biraa qaba. Dhugaan isinitti hima. Wareega hangana hin jaamne kafalle. Ammallee wareega san kafalaatuma jirra. Arra guyyaa irraan tanaa hannan meeqa akka du'e namni beeku hin jiru. Lagannaa gabaatii jira. Diinnichi gabbabaaseeti nama keenya fixaa jira. Isin as teessaniituma gartee akkanumatti ajjii dhooytaniituma gartee gadi ilaalinaa obboleeyyan keessanii dhumutti jira. Ilmaan keenya mootummaa gubbaa jira jettanii mootummaa Itoophiyaadhaa feekii tana. Abdattanii obboleeyyan keessan kan lafarraa dhumu kana hin eeginaa. Kuni dhaamsa kiyya. Kuni dhaamsa kiyya ka guyyaa jahaa baatii 8 bara 2020 akka Awurooppaatti. Viidiyoon tun taa'uuf jiraatti gaafni isiin gabbahuudhaa jiraattu. Ani ragaan isin irratti bahutu jira. Ragaa gartee isin ummata keessan ka du'aa jiru itti eeydaniin asirratti isin saaxilutti jiran. Boruuf dawaa qabdi. Sigaleeti. Kanaafuu eegan hagas takka jee tatti aantu lafti qabsoon keessa deemaa jirtu tun amma keessaafuu harka irra guddatti Harargee keessa waan ta'eef istiraateejii adeemsa akkamiin amma booda loluu qabnaa waan jedhamu takka yoo gartee
aktivistoonni OMN gubbatti nutti haasoytanis kan miidiyaa adda addaa gubbatti haasoytanis waan kana waan isin godhuu qabdan isinitti himachuudha. Wanni isin godhuu qabdan uummanni keenya amma booda cal je'eetuma wareega kafaluu hin qabu bilaashetti. Ummata gubbaa gad dhufee Harargee tan akkana jeeqaa jiru kana abukaattoo Harargeettu jira warra isaanii fi ummata Harargee kana jidduu jirutu jira dhalataa Harargeedhaa ta'e nama sanirratti tarkaanfiin fudhatamuu danda'amuudha qabdi. Waan kana OMNs ta'e miidiyaan Oromoon qabdu hundinuu waan kana yeroo hayyoota affeertan waan kana dabarsa. Ummanni Harargeedhaa goobanaa isa keessa jirurratti tarkaanfii fudhachuu danda'uudha qaba. Yoo ummanni tarkaanfii fudhate goobanaan xiqqaachaa deema, jiilaa deema. Xiqqaachaa deema, jiilaa deema. Hadhufulleen goobanaan tahuu jechuudha. Ummanni kun najjeessa tarkaanfii irratti fudhatama je'eeti yaada waan ta'eef. Kanaafuu yeroo as gubbaa teessanii ummata keenya kanatti waaga haasoytan istiraateejii lafa kaayaaf arraan tana Oromoon eega injiinni keessaa kutee mana dhakkute. Makiina injiina hin qabne taate ummanni Oromoodha. Jawaar Mohaammed gaafa jiru an dhugaa rabbii Jawaar Mohaammed hanqan dur isaa quudhu caala ammaan tanan isaa quudhe. Jawaar dur wanni inni dalagu. Tokkoffaa daataa nama keenya kadhumee mogga baasee daataa nama keenya kadhahamee eessatti ka wal'aanamaa jiru hogga gartee riiferii godhanii bakka takka dabarsan Oromoo bakka sanii dirmadhaaf ija amma immoo namni waan san godhu tokkolleen hin jiru nama reef qabaxxansu malee kun tahuu hin qabu. Ummanni keenya kan Harargee keessa jirtan kana daawwataa jirtan hundi keessanuu barreeffamaanis ta'e sagalee ta'a ummata keessanii fi ummanni keenya ajjeesuu danda'uudha qaba. Ifin obboleessa isaa tiruusaa maan taane eega gartee ilma Oromooti lafarraa fixaa jira taa'e eega diina dura deemeeti kun mana kana cabsaa je'ee faradaa jira eegatee namni kun wareega isa barbaachisu kafaluu danda'uudha qaba. Kanan isinii dhaamuu barbaada obboleeyyan kiyyaa istiraateejii jijjiiruu qabdi Harargeen. Guyyaa yoo hirbaatan halkan nama arraan tana hiriira gubbarratti isin dhooysise halkan ka isa galaafattan ta'uu danda'uudha qaba. Namtichi isa eegu san gisee hunda biran taa'u biraa deema. Gaafa inni biraa deeme mana isaa guba. Maaliif inni sun dhabamuutu lubbuu qeeroo meeqaa kan dhabamne irra wayya. Nama lamaa sadii ka inni ficcisiisantu nuuf bu'aa qabaa bar. Lubbuun isaa lubbuu qeeroo tokkorra rakishaa bar. Lubbuun bitamtuudha gisuma hundaa'u lubbuu lukkuuti. Namni lukkuun jalaatu tembooyu. Kanaafuu istiraateejii teessan kara goobanaa qeetisan jirutti gad deebisaa. Aboo maaliif nu jeefta? Maaliif diinaan nu fixxa? Nuti waan keenyaaf falmanne lafa tanarra dhalanne irra guddanne maaliif diinaan gartee dhuftee ilma kiyya manaa fuuta jee namni ajjeesu jiraachuu danda'uudha qaba. Yoo akkas hin tahin namni kun wal jalaa laafaa dhufa hamilee dhabaa deema. Yeroo ilmi jalaa dhahame hamilee isaa cabaa deemti. Akka hamilee nama kanaa eenyu goobanaa dukkaana namaa cabsisiisee saamsisu. Goobanaa mana namaa cabsisiisee ilmoo namaa fuusee ajjeesisu. Maa abbaa fedhen taane yoo tarkaanfirra fudhatte diinni ganaa cabeeti yoo hiriira baatanillee milkooytanii galtan jechuudha. Yoo karaa cuftanis ni milkooytan yoo hiriira baatanillee ni milkooytan. Laaltanii gartan Oromoon isinit dirmataa jirtu hin jirtu isintu dhumaa jira isin immoo eega gartee aboo eega gargaarsa dhabne maaltu nuu mala. Maaltu nuu mala obboleeyyan nuti wajjin dhalan nurratti eegaa jiranii gariin bilisoomne jechaa jira. Gariin ilma naannoo teenya dhalateetu Itoophiyaa bulchutti jira je'eeti dhiiga keenya kadhan gala'uu kana oduma arkuu usutti jira. Eega gargaarsa dhabneefuu wanni gartee namni obboleessa fiitirraa gargaarsa dhabe godhu maalii jettee Harargeen tunii fi Arsiin tun yaaduu danda'uudha qabdi.
Okay, akkasii wanni nu baasa nama gubbaa nu gad erganis asumatti wareega kafalchiisu takka goobana nu keessaan dhalatee nama keenya ficcisiisaa jiru isa if keessaa dhabamsiisu goobana qulqulleessuu irratti tarkaanfachuudha qaba ummanni Harargeetii fi ummanni Arsii kun yoo obboleessa kiyyaati dhiise kaduu sun obboleessa kiyyaa miti yoo kajattu taate siifi hotte duudaan garaagarummaan qabdu ati oromummaan qabdu jechuudha hotte duudaan ammaan tana oromummaan qabdu dhiinisidhaa vaayirasii qaba dhukkubsa taate dhiinisidhaa maaliif oromoo qulqulluu miti namni dhiinisaa qulqulluutii fi namni dhiinisaa mahaa qabu tokko miti namni obboleessi ati wajjiin dhalatte ilma oromoodhaa khalafa abbaa isa tarra dhalatee falmatu qubatti laatee kunu kana deema kana ajjeesa jettee ajjeesifte sirraa maaltu eeggama wanni sirraa eeggamu hin jirtu ati ayaan qabdu ati du'uudhaan maltee jechuudha kana gaa obboleeyyan keenya ilmaan Arsiitii fi ilmaan Harargeedhaa wanni dhumaa jirtaniif gootummaa teeysanii tashawaatti dhiisa shawattichi deebi'uu jiraata diinni shawattichi deebi'uudhaaf immoo yoo amma shawaa tana tuyne warra dutuu jira warra butamee iyyuu jira shawaa dhiisaatti as deebineeti maddaan macaarra oofna dhiisaa ishii asumatti jedhanii warra gartee ishii tana iyyuu jira jedhanii Harargee fi Arsii fixaa jiranii gaafa gartee nuti lafa qabanne shawaa nagayaan maddaan macaarra oofanii talaalaakii godhuu jiraatan akkasii bar dhumiinsi amma Harargee fi Baale Arsiidhaa kuni dhumiinsi kun buraayyuu fi laga xaafoodhaan wal qabata tanan dagatina kanuman isinii dhaamuu barbaade gara biraatii peejiin tun peejii haarawaa culullee show jaamti peejii tana folooyii fi laayikii godha teessanii asumarratti gartee goobana saaxiluu jiraanna asumarratti ummata keenyaafis sagalee taana waan taateef folooyii fi laayikii godhaadhaan walii erguudhaan namuutuu quuqaatti jirtu asuma keessaan gartee ka dubbachuu dandeenyes nutummaan afaan taane irraa dubbannee quuqaasaa irraa buqqaafna waan ta'eef namuutuu laayikii fi foloo godhaadha sigalee maati kanaafuu hanqanuman jechuu barbaadee obboleeyyan keenya namuutuu hayyoonni garuu isin warri garuu keessaafuu hayyoota jettanii biyya alaa tana tatteessan akkanumatti cal jettaniitu abaluu du'e achi du'e tana nurraa dhaaba hagee jira please we are sick and tired of it you must rule the people show them a true ways what they have to do please don't just judge people to do this no don't give any command we don't need you for the command what akkalle nuti ammaan tana wani nuti barbaannu ummatan akkanaa fi kana godhaa karaa cufaa maarree kanaa miti please warri OMN gubbaa teessan hogguu gataa soitan hawaasatti mana goobanaadhaaf keessaa dhabamsiisa Palestine tun wanni Israa'elii fi addunyaa rabbiin uume tun dadhabdeef waan biraa isinitti hin fakkaatin waan goobanaa hin qabnee fi there is no goobana in Palestine that's why those people they are fighting unlimited namni goobanaa hin qabne akka Palestinitti loliinsa dhuman qabne lola nuti goobanaan nu keessa jira tanaaf ummanni keenya wareeguma kafalaatuma booyaatuma borullee numa boonya hin himinaa waan akkana namatti isin warri OMN kun ummatatti himaa goobanaa isin keessa jiru fixa goobanaa yoo du'e diinni yoo dhufellee karaa deemu wallaala nama isa dura deemuun arkatu ummata qarshii 600 fi 200 fi 300 sigaleeti iddoo fi carraaqachuu dhiisee ooyiruu fi dalagachuu dhiisee 300 jecha obboleessa isaa dabarsee kannu inni sun yoo dabre bar qeyroo meeqaatutu survive taajira keenya
goobanaan tokko Harargee keessaa yoo du'e qeeroo ilma Oromoodhaa meeqaatu nu oole beeytanii yoo goobanaan kute hedduun nu hafe jechuudha kasilaa inni fixuudhaaf deemu sababa du'uudhaan gartee nu hafte qeeroon tun hedduutu nu hafa jechuudha. Kanaafuu hogga OMN gubbaa teessanii waa himtan ummata keenyaan goobanaa isin keessa jiru akka fixxan itti nu dhaama yoo nuun dhaabne yoo tanatti nuun dhaabne rakkoodha qabdanii jechuudha warri OMN dhumate jira keenya tana isin warri na daawwattan yoo dhugaadhaan hadooddiin isin jiraatte duula kana warra OMN irratti banuu danda'uudha qabna. OMN gubbatti hayyoonni affeeramu martinuu ummata keenyaaf dhaamsa tokko waan bu'aa qaba himuu danda'uudha qaba goobanaa kanarratti. Goobanaan lafarraa dhumuu danda'uudha qaba. Goobanaan hin dhumne taanaan nama dhagaa affeelu taana. Nama dhagaa ibiddarra kaayee jala afuufu taana. Waan hin bilchaanne jechuudha. Ummata keenya lubbuu isaanii seef godhuun goobanaa gubbaa gad dhufu achuma cal godhu goobanaa isaan keessa dhalatee asumatti obboleessaa ka wajjin dhalate kannu cal godhu tana qofaatu nu baasa Harargee. Yoo kana goone wanni gabbaanuufis mirga harkatti ni dhagaha harkatti shamarran keenya yoo gabbahee falmates hin gudeedaman hin cafaqaman hin ajjeefaman. Dargaggeessi keenya hin ajjeefamu hin dararamu jechuudha ulee diinaatiin. Kana kadhaabuu danda'u goobanaa lafarraa xarawuu qofa kana isin hundi warri na daawwattan dhugumatti saba kanaa quuqamtan taanaan waan kana dabarsa. Feetan piraayiveetiin hima feetan paablikiin hima hayyoonni OMN gubbatti dhufu martinuu zalaalama gisuma hundaahu ajandaa godhatee wanni ajandaa qabu keessa takkatanni buusuu qabu dhaamsa goobanaan haa dhabamuu jedhu. Yoo kana kan goone taane hayyoonni OMN gubbatti dhufu yoo kana kan goone taate hayyoonni OMN sun hottee duudaa ta'a.